Uummata keessaa fixanii booda eenyu bulchuu ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Har'a baay'ee tokko keessi koo nagadde baay'ees natti dhagahamee jira. Guyyaa guutuu bu'ataan oole. Maaliif jennaani uummata akkanatti qalamu gaafan argu uummata akka hoolatitti qalamu gaafan argu nama gachiibsanii yoo qalan gaafan argu keessi koo baay'ee nagadde. Jireenya keenya keessatti ergan dhaladhee ajjeesanii du'e jedhu malee nama qalamu nama ajjeesan argeen beeku nama du'es argeen beeku. Garuu kan ammaa kuni waanuma hin jirretu nutti dhufe waanuma hin jirre kan baranaa waanuma hin jirretu nutti dhufe. Bara maal keessa jirra bara dhumaatitu jiga'e waan nurraa ol fagaate moo sababbiin isaa gaafa nama gachiibsanii akka hoolatitti qalan gaafa ilma namaa mormaa fi qaama gargar godhan keessa jirra. Gaafa dubartii ol cinaa ciibsanii gudeedan wal jijjiiraa akka barbaadan godhan keessa jirra. Biyya qabnu jechuuf qabna. Biyya qabna jechuuf hin qabnu. Biyya ormaa keessa teenye kushiina madaamii keessa teenye gaafa kana arginu keessi keenya mongolaa. Kana arguu caala maaltu jira? Uummata haadha kee qalamtu arguu caala maaltu jira? Rasaasatti qadaadanii akka barbaadan yoo godhan ilmi dhiiraa obboleettii kee akkas gootu. Har'a biyya lafaa kanarratti akkas goota malee borummoo ni gaafatamta. Na amani. Foon namaatti taphachuu ni dandeessu. Foon namaa akka barbaadan gochuu ni dandeessu. Garuu lubbuun argattan. Maaloo dhiisaa ola deemaa yaa guddatu. Kichuu yaa guddattu. Ola deemtu yaa guddattu hin taphatinaa. Qaama ishiitti hin taphatinaa. Namummaa ishiitti hin taphatinaa. Harmee keechanitti hin taphatinaa. Harmee keechan hin boochisinaa. Maaloo baay'ee ulfaata. Yaa jarana waaqni hin jiru ko uummanni kun erga waggaa meeqatii inuma iyya inuma du'a inuma qalama inuma babaa ibidda morma muranii peerootti fe'an ibiddaan guban jiraa awwaalan jiraa fannisan maali waan hin taane qaban uummanni kun. Waaqni hin jiru ko ani waaqni hin jira jedhan malee waaqni hin jiru. Eeshi yoo jiraate waaqni kun uummata kana maan ilaalle uumaa isaatii miti maa Oromoos waaqumatu dhuumee miti maan ilaalle waaqni kun silaa hoo seera ta'e seerri hin jiru. Odoo seerri jiraate waggaa meeqati hinuma eeyyama seerri uummata kanaaf furmaata laatu hin jiru. Uummanni kun kara namaa dhaqne uummanni kun mana namaa dhaqne uummanni kun diimbara namaa hin tuqne nyaadhaa jedhee obaasuu malee dhugaa jedhee laachuufi malee uffisuu malee Ambele bela basu malee uummanni kun ko umaan goone maal balleesse uummanni kun namni akkamitti ciisee akka hoolatti qalama jarana hoolaan qate dhalli Oromoo hoolaan qate dhiigni ilma Oromoo hoolaan qate bar waaqni hin jiru ko eessa jira ishii waaqni kun eenyu dhagaa ishii waaqni kun ishii nuu dhagayin Eshinu nageenyu cubbanyoota ishii abboota kanaa maan nageenye waaqni kun haadhota kanaa maan nageenye waaqni kun. Yookiin duu yookiin jiraachuu yookiin kabajamuu yookiin sodaatamudha bakka eega dhumuu taate wal qabannee dhumnaa jechuu biyya sanitti deebinee jechuu ka biyyaa beellee erga dhumuu taate jechuu shummoo taaneeti badanii banna malee ishaa alla lafa abbaa keenya irratti ajjeefamaa tumamaa sodaachaa hin jiraan jechuudha. Yookiin sodaatamaa yookiin kabajamaa jiraan biyya abbaa keenya irratti. Oromoon hadheeffatee lafaa ka'uu qaba. Oromoon garaa muratu qaba. Kalaas sirna gadaa maal gadaa nurraa dhiisaa nama waa'ee sirna gadaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Oromoon sirna qaba safuu qaba jechaa uummata keenya sodaachisaa jiran. Uummanni akka dhagaan darbanne godhaa jira jechuudha. Uummanni akka bakka
qabatee hin ajjeesne godhaa jira. Maaliif gadaa qabna akkas godhuu Oromoo irraa hin jiru. Maqaa Oromootiif gaarii miti. Maqaa Oromootiif gaarii miti wanni jaamu hin jiru. Sadarkaa mormi irraa muramu sadarkaa basmaam jedhamee akka re'eetti qalamuu caalee erga geenya booda wannummaan Oromoo irraa kun en eeggamu jedhu tokko illee hin jiru. Kalaas nurraa bahuu qaba Amaarri nurraa bahuu qaba. Bakka biyya isaanii bar daqiiqaa takkaaf biyya isaanii keessa dhaabbachuu hin danda'u bar Oromoo. Afaan Oromoo Gondar keessa dhaabbattee haasa'uu hin dandeessu bar. Gondar keessa because keessa dabare waan ta'eef waan isaan nu godhan hin beeka jechuudha. Keessa as gaafa dhufu bar Gondar keessa dabaree dhufee bar. Akka itti dabare nuti beeka bar. Mattaawoqiyaa Oromiyaa eessa akka goonee biyya san hin baane anaatu beeka jechuudha. Ichi Oromoo nash mindinash wadeet nash keet nash naan jaani haf laxna godhanii jechuudha. Daqiiqaa takkaaf aanqoo makiinaan gabbuutu sanitti haaf nu godhanii bal'at nu godhanii daqiiqaa takkaaf ka isaan horanii achi keessatti waamee qataanii jiraatan Oromoon guyyaa tokko gabbeetti dubbatee hin beeku. Yookiin hin sodaatamta yookiin hin kabajamta jechuudha. Mootummaan finxaaleeyyii faannoo Oromiyaa keessaa nurraa hin baasu taanaan Kaqee keenya jiru kaballaan itichaan baasa. Ifraa dhoone gabbaasna jechuun nuti Oromoon. Kalaas. Finxaaleeyyii faannoo halkan seentee uummata irraa shanaa jirtan yoo nurraa hin baasin yoo nurraa hin dhorkin ollaa keenya jiru zabbaxaa jiraanna jechuun nutis. Because lubbuun jiraachuudhaaf wanti goone hin jiru Oromoo kana booda. Oromoon nagayaan barbaada jee nagaya gaafate. Oromoo lubbuun mirga lubbuun jiraatu gaafatee bar biyya abbaa isarratti lafa abbaa isarratti Oromiyaa irratti bar mirga lubbuun jiraatu gaafatee bar Gondar dhaqeeti miti mirga lubbuun jiraatu ka gaafate Oromoon qee nama biraa dhaqeeti miti mirga lubbuun jiraachuu kan gaafate lafa isarratti mirga lubbuun jiraachuu gaafatee bar saba guddaadha bar Oromoo jechuun saba guddaa hangafa Afrikaati bar kanaarraa akkatti lafatti taa'ee qalamu jira akka hoolatti jechuu. Qaanyi sabni guddaa hangafa Afrikaa yoo akkana ka godhan ta'e qaanyidha nutiif illee jechuudha. Seenaa bara harka muraa himuu turre bar nuti nagarre bar harka muraa harma muraa noolee fi calii calanqoo bar dhageenya dubbatu ture bar bara keenya bar mormaa murame bar tokkorrallee lama murame bar mormi tokko mukarra kaayyatee caffara jecha caffara gaallaa gaddelku jee tokko immoo basmaam jeetti akka re'eetti akka hoolatti gad ciibsee gorree jechuu ilma Oromoodha. Kana caala wanti Oromoon ta'u maaltu jira kana caala dubartii ulfaa dhiitanii ulfa keessaa baasan haadhaa fi ilmoo as wal bira ciibsaniiti gudeedaa jiran bar Oromiyaa keessatti kana hin beektanii haadhaa fi ilmoo wal bira ciibsaniiti gudeedaa jiran wal bira ciibsanii jechuu osoo abbaa manaa arku abbaa manaa gamasitti hidhanii kunillee ni jira Oromiyaa keessa kan ta'e Oromoo irratti. Kista takka waan dubbannuuf waan haasofnullee hin wallaanne jechuudha. Biyya abbaa keetirratti yoo akkana taatu yoo rakkattu yoo baqattu Oromoon bar baqateellee bari biyya baqateetti bar nageenya harkatu bar. Yoo kana gaafatte Oromoof hin qabsaa jaa. Kunis Oromoof hin qabsa. Sunis Oromoof hin qabsa. Jidduu kanatti uummanni miskiinni nageenya harkatu dadhabee bar nagayaan jiraatu bobbee galuu dadhabee Oromoon. Wallahi anna dhiba gista kata kana jechuun bakka dhuunfaa mataa isaaniitiif natti fakkaataa jira. Namni sababii yaadu waan sabni sun jaalatu hojjeta. Oromoon bar Dr. Abiy Ahmed Ali bar gaafa aangorratti baastu akkam akka gammaddee akkam harka rukuttee akkam bilisoomne jaanii dachii ol utaalanii gamas utaalan akkamitti abbichuu jaanii yaada dhuf dura deebite akkitti Oromoon achirra orsi baaste koofla Oromoo gaddatti deebiste jechuudha. Guyyaa tokko wanta Oromoon gammachiisu hojjettee hin beektu. Nuti Oromoo ta'uu keetiif anqa aangorra teessu yoo nageenyi isiniif haa ta'u ani nama rabbiin uumen sodaadha
obboleessi kiyya yoo du'aati tiyya yoo boochu nama irratti kan jettu viidiyoo kana koppii liinki godhi uummata salaaleetii biliis sagalee ta'aafi imimmaan isaanii sinaa gaafatu sagalee ta'aafi. Bara dhumaa keessa jirra waaqayyo nutti araaramu kadhannaa keessaniin jabaadha. Bara dhumaa keessa bara ilmi namaa akka ilmoo hoolaatitti namni ilmoo hoolaati handaaqqoo yoo qaluyyuu biraan dhaabbatu biraa deema gadi ciibsee nama qalaa jiru. Bara dhumaa keessa jirra. Bara akkamii keessa akka jirru bichaa waaqni nu uume kuni yaa beeku. Inni hin beeka garuu waan namni wallaale hundaayyuu. Amma haati viidiyoo kana yoo argite viidiyoo akkanaa kanallee argitan mee riipoosti godha gubaa. Dhugaa waaqa mataan nama dhukkuba.